Yooyyaa jenneerraa kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota teennaa qophii hadhaa qorqortiitiin keessummaa tokko isinii qabannee dhiyaanne irratti keessummaan keenya kunillee haaraa ta'uu baatu obbo Faajjii Caalaa baga nagaan dhuftan gara qophii qorqortii teennaa hadhaatti. Galatuma. Egaa qophii teennaa hadhaatiin haala dhiyeenya kana keessattuu muummichi ministeeraa keenyaa waan hedduu piroojektoota hedduu hojjetan beeksisaniiranii. Yeroo gabaabaa gara aangootti dhufan kana keessatti waan dinqisiisoo hojjetanii jiraniiti. Mee iccitiin waan kanaa milkaa'ina kanaa maal jettee yaadda? Gaaffii gaariidha galatooma. Egaa akkuma beekamu waggoottan lamaan kana keessatti gara hooggansi jijjiiramaa paartii badhaadhinaa gara aangootti erga dhufee akka waliigalaatti hojiiwwan gurguddootu hojjetamaa ture. Gama siyaasaatiin hojii gurguddoota hojjetame gama dippiloomaasiitiin hojii gurguddoota hojjetame diinagdee irratti hawaasummaa irratti waan sana akkuma seensaatti itti fayyadamna hojii babal'aatu hojjetame keessaayyuu dhiheenya kana almost naannoo waggaa tokko as piroojektoonni gurguddoon jalqabaman har'a sadarkaa xumuraa irra gahuun isaanii akkaataan itti yaadaman akkaataan itti bocaman walumaa galatti adeemsi isaallee haala nama ajaa'ibsiisuun waggaa tokko yeroo waggaa tokko hin guunne keessatti piroojektoonni gurguddoon biyya kana qofa osoo hin taane addunyaa irratti dorgomoo ta'an hojjetamuun isaanii ifadha jechuudha. Kan gidduu tana miidiyaaleedhaaf ifa ta'ellee waan kana piroojektoota gurguddoo sadii lakkoofne iddoo kanatti masaraa biyyoolessaa irraa kaanee hanga piroojaktii Inxooxxoo piroojaktii Riiversaayid jedhamu achuma masaraa cinaa akka jiru isaan kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa akkaataa piroojektoonni kun itti bocaman qabiyyeen isaanii fi haalli isaan itti adeemaa turan xumuramuudhaaf hojjetamaa turan baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu. Aadaa hooggansaa biyya kanaa keessattis waan hin baratamne yeroo gabaabaa kana keessatti akkasitti hojjetamaa miti yeroo dheerattu wanni qulqulluun akkasii wanni bareedin akkasii ni hojjetamaa jedhamee haala hin yaadamne hojjetame jechuudha. Kun waan baay'ee dinqisiifamu. Iccisiinsa maali? Tokko kalaqa. Waanuma jiru irra deddeebi'uurra waanuma kana dura baratame hojjechuurra waan addaa hojjechuudhaan kalaqanii dura waan addaa yaaduudhaan waan yaadan sana immoo kalaqanii lafarratti mul'isuudhaan hoogganuun akka danda'amu agarsiise jechuudha. Kanaafuu hooggansi kun hooggansi kalaqaan haala baratame haala hawaasa keessatti hawaasa saayinsaawaa keessatti illee baratameen alatti kalaquu akka danda'u mirkaneesse jechuudha. Gama kaaniin dorgommummaa yookiin immoo competitiveness kan jennu jechuudha. Addunyaa wajjin deemuun akkamitti akka danda'amu hooggansi nu agarsiisedha jechuudha. Waanuma akkuma reefu kaase waanuma baratame yookiin immoo traditionally hojjetamu irra deebi'uudhaan uummatatti agarsiisuurra waan addaa hojjechuudhaan hawaasni biyya kanaa saba biyya kanaa biyyi kun biyya kaa wajjin akka dorgomtu gochuun akka danda'amullee agarsiise. Kuni kwaalitii hooggansaati jechuudha. Kunniin waan nama kaasaa jiru iccitiinsaas kana waan ta'eef dorgomummaa kan jedhu dura sammuu keessatti dorgomuu qabdu biyyi kun miidhaginaanis hawwata turizimiitiinis diinagdeedhaanis fi dhimmoota kanaan wal qabataniin addunyaa irratti dorgomtuu ta'uu qabdi biyyi kun kan jedhu yaada isaatirraa maddeeti jechuudha. Dorgomsiisuudhaaf immoo biyya kana hojiin akkasii hojjetamudha. Hojiin akkasii hojjetameeti piroojektoonni akkasii iddoon kun akka fakkeenyaatti waan milkaa'ina gurguddaan irratti argame gara kaaniitis milkaa'inni akkasii bakkeewwan kaanitti ni argama jedhamee ni abdatama. Kanaafuu dorgomummaa kan jedhamu asirraa ilaallaa jechuudha. Dorgomummaa kan jedhu hooggansi kun addunyaa wajjin dorgomuun maquma Itoophiyaa jedhamu Itoophiyaan dura akkasii maalidha jedhamee waan darbe qofa leellisuun osoo hin taane har'a hojii gurguddaa hojjennee har'a Itoophiyaan addunyaa wajjin dorgomuu akka dandeessu quuqama guddaadhaan kan hojjete ta'uu isaa agarsiisa. Kaan murannoodha. Waanuma ta'e kalaqanii lafa kaa'uu osoo hin taane yookiin immoo Itoophiyaan dorgomuu qabda addunyaa wajjin jechuu osoo hin taane waan yaadan sana waan kalaqan sana
hojii qabatamaatti jijjiiruudhaaf murannoo guddaatu hooggansa kanarraa calaqqise jechuudha. Quuqamni biyyaaf qabullee murannoo qofaa miti murannoo quuqamni duraan dantaa biyya kanaatiif dantaa biyya kanaa siyaasatti rarraasan siyaasatti maxxansuu barbaada. Garuu hojii waan aangoo harkaa qabu namni waan baay'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Siyaasa irratti xiyyeeffataniitu siyaasa irratti yeroo fixu waan dhimmoota siyaasaa waan darbees warri yeruma kanallee dirree siyaasaa keessatti hirmaannaa adda addaa godhan humnoonni siyaasaallee siyaasa irratti xiyyeeffannoon biyyi kun akkamitti ceetii akkamitti biyya guddoo taati akkamitti lammiin biyya kanaa kabajamuu danda'a kan jedhu immeejimti biyya kanaa walumaa galatti maqaan biyya kanaa akkamitti ijaaramaa kan jedhu irratti hedduun xiyyeeffatanii haala addaatiin hooggansi kun akkaataa kanaan waan baay'een hojjetamuu akka danda'u humna guddaa waan gama hundaanuu potenshaala guddaa biyyi kun akka qabdu agarsiisee quuqama qabu akkaataa kanaan calaqqisiise jechuudha. Gama kaaniin paatirootiizim jedhullee akkaataa kanaan calaqqisaa jechuudha. Jaalala biyyaa yookiin immoo paatirootiizim kan jedhamu akkaataa kanaan jechuudha. Paatirootiizim jechuun gaafuma lolli wayii dhufe gaafuma weerarri wayii dhufe qofa dhaqanii dhukaasuu dhaqanii ittisuu qofa osoo hin taane biyyi kun biyya kamiinuu akka weeraramne cimsuudha. Diinagdeedhaanis hawaasummaadhaanis gama hundaan ijaaranii biyyi kun weeraramuudhumaafuu akka hin saaxilamne gochuudha jechuudha. Dhimma kanaan wal qabatee waan baay'ee ni jira. Kappaasitii biyya kanaa dabaluudha jechuudha wanti guddaan. Gama hundaanuu dippiloomaatikalii kappaasitii dabaluu diinagdeedhaan kappaasitii dabaluu kireetiviitiidhaan innoveeshiniidhaan kappaasitii biyya kanaa dabaluu jechuudha. Dispoozishinii akkasii qaba jechuudha hooggansi kun. Ilaalcha akkasii qaba jechuudha. Jaalala biyyaa akkaataa kamiin akka ibsanillee kan nutti agarsiise jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti iccitii milkaa'inaa fi yaadamarraa hanga raawwii gara xumuraatti deemu piroojeektoota kana kwaalitiiwwan yookiin immoo dandeettiiwwan hooggansi kun agarsiisan jechuudha kan raawwachuu danda'an. Bareeda. Piroojeektoonni kun dhiyeenya kanaa xumuramanii yeroo gabaabaa keessatti hojjetamanii xumuramanii muummicha ministeeraatiin beeksifamaniiranii akkuma ajaa'ibaatti jechuudha. Akkuma nama hedduu raajeen mee piroojeektoonni kun gama siyaasa diinagdeetii fi hawaasummaatiin faayidaan isaanii maalidha? Baay'ee gaariidha jalqaba. Hawwata turistootaati. Hawwata turizimiiti. Bakkeewwan amma masararraa kaasee masarri haaromsame kun ammallee galii guddaan akka irraa argamaa jiru hunduun beekaa jechuudha. Hawaasa masara duraan gatamee oofisaafillee mijaawaa waan taaneef keessa taa'anii dalaguufillee mijaawaa waan taane akkaataa sanaan riinooveet gochuun haaromsuun waanuma jiru riisoorsii bakka biraatii dabalame miti yaaduu qofaan galii maddisiisaa akka jiru sanuma gochuudhaan galii maddisiisu miidhagina nuuf hawwata nu yoo achi dhannee ilaallu nutti toluun alatti galii guddaa akka maddisiisaa jiru beekamaadha jechuudha. Wanna kanaa kun iddoo lama iddoo sadiitti yoo hojjetame dhiibbaa ammamii dinagdee irratti dhiibbaa poozitiivii akka uumuu jiru kontribuushinii akka qabaatu ni beekamaa jechuudha. Kun waan walxaxaa miti. Kanaaf turizimii qofa harkisuu miti. Daddabalamaa deema duraan masaraatti hojjetame masarratti hojii guddaatu hojjetame waan achitti vaaluun aadu godhu hundayyuu baraa turre beekamaadha. Sanaan dabalatee amma piroojeektoonni lamaan gurguddaan amma xumuramaa jiran kun immoo san caala galii maddisiisuu danda'u jechuudha. Kan masaraa caala galii maddisiisuu danda'u walumaa galatti jechuudha. Galii maddisiisuu qofaa miti. Galii irraa argachuu qofaa miti. Galii diinagdeen tajaajila yookiin immoo seektarri tajaajilaa naannoo sana jiru akka babal'atu godhaa jechuudha. Seektaroonni tajaajilaa hoteelonni, loojoonni, riizortoonni akka babal'atan godhaa jechuudha walumaa galatti. Iddoo kun fakkeenya guddaa moodeela guddaa inni amma hojjetame kun akkasitti gara fuulduraatti kan babal'atu ni jira. Diinagdee irratti gumaacha akkamii kaa'uu akka danda'u tilmaamuun nama rakkisuu jechuudha. Kanaan wal qabatee carraa hojii uumuutu jira. Carraan hojii ijaarsa sana piroojeektoota sana ijaaruurraa humna namaa piroojeektoota sana raan godhu hirmaachisuurraa eegalee dhimmoota isaa wal qabatan tajaajilaa fi waan adda addaa dhimmoota isaa wal qabatan sochii diinagdee isaa wal qabatan keessatti humna namaa baay'ee barbaachisaa jechuudha. Carraa hojii
babal'isaa jechuudha. Hojii dhabdummaa hir'isaa deemaa jechuudha. Akka walii galaatti. Wantoonni kun akkaataa kanaan piroojeektoonni akkasii kun yoo babal'atan gama kanaan diinagdee irratti akka walii galaatti diinagdee walii galaatti siyaa'ina guddaa uumuudhaan diinagdeef illee iddoo guddaa qabaatu yaa hawaasummaa diinagdeen yoo guddate tajaajila hawaasummaa illee qulqullina qabaata ni babal'ata dhaabbileen hawaasummaa ni baay'atu maaliif fedhii baay'ata diinagdeen yoo jiraate sochiin siyaa'ina diinagdee yoo jiraate fedhiin isin guddata waan ta'eef fedhiin hawaasummaas akkasuma guddata fedhiin hawaasummaa yeroo guddatu fedhii sana bulchuudhaaf dhaabbileen illee baay'atu jechuudha. Sun immoo dhaabbileen hawaasummaas baay'atanii qulqullinaan tajaajila kennu taanaan immoo guddina biyyaa akkaataa sanaan gara badhaadhinaatti deemuun badhaadhina mirkaneessuunis akkaataa sanaan gama dinagdeetiin guddina mirkaneessuudhaan hawaasummaa irratti misooma hawaasummaa babal'isuudhaan gara badhaadhinaatti deemuun ni danda'ama jechuudha. Egaa gama siyaasaatiin tokkoffaa hooggansi kun amma akka cimaa ta'e mirkaneessaa jira jechuudha. Amma akka biyya kanaaf qabu jaalala biyyaa akka qabu beekumsa akka qabu ammayyaa akka ta'e mirkaneessaa jira. Kun immoo biyya kana keessatti siyaasa tarii humni kun humna kanarraallee shakkii qaban amansiisaa deemaa jechuudha. Haala addaatiin haala kana dura hin baratamne haala seenaa hooggansa biyya kanaa keessatti hin baratamneen hoogganaa deemuun isaanii siyaasa irratti illee gahee guddaa qabaa jechuudha. Maaliif warri kana dura akkaataadhuma barameen fi akkaataa tarii uummata gowwoomsutiin hoogganaa turan ni qaana'u. Uummanni immoo fudhataa deemaa jechuudha. Waan kana baraa deema. Fudhachuu maaliif uummanni waan saayinsaawaa ta'e tokko amanuudhaaf uummanni bal'aan yeroo kaminuu qophaa'aadha waan ta'eef haala saayinsaawaatiin hoogganuu kun immoo uummata biratti illee paartiin badhaadhinaallee hooggansi jijjiiramaa kun illee maal akka ta'e dhugumatti qabatamaatti maal akka ta'e mirkaneeffataa jiru jechuudha. Kanaafuu siyaasa keessatti gama kanaan akkaataa sana ni ilaalla. Gama kaaniin wanni ijaarame kun maal agarsiisa? Bocuma isaa ilaalte boci isaa maal agarsiisa? Qabiyyeen achi keessa jiru maal agarsiisa? Yoo jettee ilaalte biyya kana keessatti paartiin kun ejjennoo maalii akka qabu falaasamni isaallee maal akka ta'e ni agarsiisa jechuudha. Falaasama paartii kanaallee falaasama hooggansa kanaallee kan agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf aadaa haala jireenyaa fi duudhaa sabaaf sablammoota biyya kanaa haala calaqqisiisuun ijaaramanii jechuudha. Masaraas yoo ta'e waan kana dura keessa hin turre aadaan sabaaf sablammoota haalli jireenya sabaaf sablammoota eenyummaan sabaaf sablammoota keessatti akka hammatamu bobboca adda addaa akka jiraatu namni martuu gaafaatti seene eenyu biyya kana keessa akka jiru eenyu akka ijaaru eenyu maal akka qabu akkaataa hubatuun ijaarame piroojeektiin riiversaayid jedhamullee akkaataa sanaan waan hunda saba hunda bakka bu'uun maqaaf sabaaf sablammoota hanga achirratti barreessite jechuudha. Siidaa guddaadha jechuudha wanni achi jiru sun. Kana jechuun holola paartiin kun akkasii paartiin kun aadaawwiidha maalodhaa jedhuufillee deebii guddaa kenne jechuudha poolitikaali. Maal akka ta'e qabatamaatti lafarratti waan mul'iseef jechuudha. Isa holola miidiyaa hawaasarra yookiin immoo dijiitaal wayyaan irratti oofamu kanaafillee deebii guddaa kenne Inxooxxoo illee fudhachuu dandeenya. Duudhaan sabaaf sablammoota qabeenyi saba waan saba biyya kana sabaaf sablammoota biyya kana qaban ittiin ifan. Sabni kun immoo sabaaf sablammoonni piroojeektoota akkasii yoo baay'atuu fi waan ganaallee hojjetaman akkaataa sanaan keessatti bakka bu'u taanan biyyi kun keenya jedhu jechuudha. Nationhood kan jedhamu biyyu abbaa biyyummaa kan jedhu iddoo kanatti dhufaa jechuudha. Abbaa biyyummaa sabaaf sablammoonni keessatti kooti jedhanii qooda qabna jedhanii keenya hundimmoo keenya jedhanii itti amanantu ijaaramaa jira jechuudha. Kun immoo maalidhaa? Idaamuu kan jennu akkaataa kanaan wal qabsiisnee laaluu dandeenya jechuudha. Isa burjaajiin tokko isaa jiraatu haa ta'u hololli garagaraas ida'amuun sabaaf sablammoota balleessaa ida'amuun nuun taane maal jedhu ida'amuu jechuun kanaa jechuudha qabatamaadhaan sabaaf sablammoota hunda haala ibsuun bakka bu'uun biyyi kun gara fuulduraatti akka ijaaramaa jiru. Ijaarsi biyya kanaa akkaataa kanaan saba hunda hammate akka deemaa jiru sagantaan paartii badhaadhinaallee waanuma kana waan ibsuuf lafarrattis kan mul'atu bakka hundatti wanni mul'ataa jirus kana ta'uusaa ijjannoon paartii kanaa ida'amuun maal akka ta'e inni kaleessa
badi isa bakaleessa badi qofa irratti xiyyeeffachuu hin taane carraa harkaa qabnutti fayyadamne waan bareedaa hojjechaa deemuutiin waan darbe sana illee irraanfachuun akka danda'amu. Waan darbe sana xiyyeeffannaan akka hin barbaachifne illee barsiisuun akka danda'amu. Waan gaarii har'a qabnu biyya ijaaruun akka danda'amu carraa yeroo nutti kenneen biyya ijaaruun akkaataa kanaan akka danda'amu waan agarsiisedha. Eenyummaan biyyoolessaa irraa akkaataa kanaan dhufan biyyi kun eenyu akka fakkaatu akkaataa kanaan gara fuulduraatti ijaaramaa akka deemtu ta'uusaa kan mul'isedha. Kaaniif warra kaleessa lafa uummataa qabeenya uummataa saamaa turan maqaa misoomatiin ergaa guddaa kennaa jechuudha. Uummanni illee duubatti deebi'ee akka waan san yaadatu godha jechuudha. Leecalloo yartuudhaan yookiin immoo iskeersi riisorsiidhaan biyya misoomsuun akkamitti akka danda'amu biyya guddisuun akkamitti akka danda'amu hooggansa agarsiisedha jechuudha hooggansi jijjiiramaa kun. Leecalloo hedduu yookiin immoo abbandanti ta'e osoo hin taane waanuma xiqqoodhaan sammuu qofa fayyadamanii haala mijoomne lafa mijoomne mijeessanii dhalootaaf isa mijaa dhiisanii hojjechuun akkamitti akka danda'amu. Isa mijaa dhalootaaf dhiisanii isa mijoomne immoo ofii sammuu ofii fayyadamanii iskeersi riisorsiitti fayyadamanii isa kaan immoo dhalootaaf kaa'u. Dhalootaaf yaaduu asirraa sirriitti hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Dhalootaaf yaaduutu asirraa uumamu. Naannoo riiversaayid naannoo sun maal akka ta'e hin beekna. Shaggarillee uumaa bosonumatu irra jira. Sanaa olitti namni yaadee hin beeku. Waan akkasiirraa hojjetama jedhee namni yaadne jechuudha. Inxooxxoo soorii. Bosonumatu uwwisee jira. Isaa olitti yaaduun akkamitti akka danda'amu gara hawwata turizimiitti waan san jijjiiruun akkamitti akka danda'amu agarsiisee kanaafuu warra kaleessa lafa saamaa turan maqaa misoomatiin lafa mijaawaa abundant resource arganneerra jedhanii saamaa turaniif illee ergaa guddaa qaba. Kun immoo aadaa siyaasaa hooggansaa fi aadaadhuma siyaasaa hojmaata misoomaallee aadaadhuma misoomaa ilaalcha misoomaa kanallee kan jijjiiree jechuudha. Misoomsuu jechuun maal akka ta'e isa kaleessa diskoorsii kaleessa sanallee jijjiiree jechuudha. Hooggansa ofiisaa sammuu qofa fayyadamee osoo riisorsii uummataa hin saamin riisorsii eessaayyuu fide achuma riisorsiin ofumasaa jenereet akka of godhu godhee hojjechuun akka danda'amu ilaalchumti aadaadhumti gama sanaan jirullee akka jijjiiramu gumaacha guddaa godhe jechuun danda'ama jechuudha. Bareeda. Egaa yeroo gabaabaa keessattuu yeroo akka ibidda qabsiisaa achi immoo jeequmsi jira yeroo gabaabaa kana keessatti kan kana hojjetan yeroo dheeraa fa'aa otoo qabaatanii waan guddaa akka hojjetan ifaadha. Egaa mee milkaa'ina tokkummaa paarkii Proojaktii qarqara lagaa Proojaktii shaggarii Proojaktii Inxooxxoo kanarraa milkaa'ina yeroo gabaabaa hojjetame kanarraa maaltu baratamame? Egaa baay'ee gaariidha. Wanti baratamu wanti sirriitti fudhatamuu qabu biyya hoogganuun salphaas miti. Sammuu fayyadamuu barbaachisa. Ilaalcha qajeelaa fayyadamuu barbaachisa. Qajeelaa yaadu barbaachisa. Kun irraa baratama. Siyaasa baratame. Conventional politiksiin alatti haala dhaabbileen kaampaaniiwwan biizineesii addunyaatti hoogganamuu danda'aniin jechuudha amma akkaataa kanaan kireetiviitiidhaan kalaqaan biyya hoogganamuu akka danda'u. Kalaqa iddoo kanatti iddoo guddaa qaba bakka kanatti guulaallu kalaqa malee waan kun hin hojjetamu. Aadaan siyaasaa aadaan hooggansaa kana dura ture kalaquu osoo hin taane waanuma ture sana deddeebi'uudha. Waan haaraa uumuu kalaquudhaan. Riisorsiin illee kalaqaan uumamu. Riisorsii jiru qofa waanuma carraadhuma jiru sanatti fayyadamtee isuma fixuu miti. Riisorsiin illee kalaqaan uumamaa kalaqa murteessaa akka ta'e. Eenyutu irraa barata? Hooggansa hundatu irraa barachuu qaba jechuudha. Warri kaan illee baratu beekamaadha. Maal leesanii kana eenyu fudhata? Biyyoonni kaan illee fudhata. Biyyoonni kaan fudhachuu hooggansa biyya kanaa kaan dursaniis fudhachuu danda'u. Dhimma keenya jechuudha kun damnee fudhachuun waan kana ilaalchuma akkasii kana aadaa hooggansaa akkasii kana fudhachuun dhimma keenya jechuudha kun dhimma eenyutii ol dhimma keenya dhimma hooggansa biyya kanaa hundaa jechuudha eessayyuu haa hoogganu sadarkaa kamirrayyuu haa jiraatu kuni irraa baratama jechuudha osoo akkasitti hojjetamee silaa eessa geenye kan jedhu gaabbillee waan namatti toru
Gaabbii namatti tola. Gaabbiin kun maali? Gaabbii kanarraa kaanii immoo hooggansi bakka hunda jiru aangoo adda addaas taayitaa adda addaa irratti jiru waan kana baratee osoo jalqabee egaa jijjiirama yeroo gabaabaa keessatti akka biyyaatti jijjiiramni guddaan akka dhufu shakkiin hin jiru jechuudha. Maaliif kabajamoo muummichi ministeeraa waan kanaan fuuldura deemanii hojjetaniif ofii isaanii qofa jalqabaan gadhumaa xumuruu miti hojjechuun miti barsiisuudha. Barsiisuudha nama barsiisuudha hooggansa barsiisuudha. Hooggansa karraa fudhatee waan kana raawwatu gochuudha. Empowered akka ta'u gochuudha. Kanaaf wanti eegamu kana gamkaaniin jechuudha. Gama kaaniin kutannoon akkamii akka biyya hoogganuuf biyya ceesisuuf biyya ijaaruudhaaf kutannoon akkamii hooggansarraa akka eegamu. By the way hooggansumti kana booda dhufullee amma paartii badhaadhinaa hooggansa jirama paartii badhaadhinaa qofa hin taane hooggansa carraa keessatti seenaa keessatti kana booda dhufullee aadaa kanaan yoo itti fufe malee biyyattii kana keessatti jiraachuun gochuun rakkisaa ta'a jechuudha. Maaliif aadaadhuma hooggansaallee jijjiiraa jira waan ta'eef haalli jiru kun aadaa siyaasaallee jijjiiraa jira aadaa hooggansaa jijjiiraa jira waan ta'eef inni kana booda dhufullee dorgomaa ta'uudhaaf akkaataa kanaan dhiyaachuu qabaa jechuudha. Ilaalcha akkasiitiin of ijaaree of qopheessee dhufuu qabaa jechuudha. Waan kaanii miti siyaasa shiraa yookiin immoo koonispaayireesiidhaan aangoo qabachuu miti. Akkamitti biyya hoogganuu biyya ijaaruu biyya dorgomtuu taasisuun akka danda'amu duraan of qophee akkaataa kanaan of qopheessuu kan jedhu kun ergaa guddaa qaba warra kaaniif illee jechuudha. Kuni gaba kanaan ilaalamuu danda'a. Kaan immoo pirojektoonni waggoottan hedduu lakkoofsanii turan biyya kana keessa. Bajanni dhabamee rakkoo birookiraasii rakkoo hojmaataa maal jedhamanii kun hundi cabee ilaalcha qajeelaa qabaannan sammuun sirriitti kalaquu dandeenyaan hojmaataa fi birookiraasii fi maal bulchiinsa pirojektoota wajjin wal qabatu hunda cabsanii pirojektoota yeroo gabaabaatti xumuruun akka danda'amu riisorsii illee argachuun akka danda'amu waan gaarii hojjennaan karoorsinaan waan proppoos godhan sana sirriitti lafarra qabsiisuudhaaf komiitimentii yookiin kutannoo murannoon jiraannaan riisorsii illee akka biyya alaatti illee keessaa illee argamu gochuu irratti pirojektoonni ammam akka yeroo gabaabaa keessatti xumuraman illee barnoota guddaa irraa fudhachuutu namarraa eegama jechuudha. Hooggansarraa hanga ekspertootaatti hanga hayyootaatti wanni guddaan asirraa baratamu ni jira jechuudha. Kanaa olitti immoo waggoottan lamaan kana keessatti keessaayyuu pirojektoota eerre kana pirojektii tokkummaa Inxooxxoo fi Riiversaayid jedhaman kana almost naannoo waggaa tokkooti. Waggaa tokko baay'een caalu. Kana keessatti waan gurguddaa akkasii hojjechuun maal agarsiisa? Hooggansi kun yeroo itti aanu waggaa yeroo kana caalu yoo argate biyyi kun akkamitti akka jijjiiramtu hojjechuu akka danda'u gama dinagdeetiin hawaasummaatiin siyaasaan jijjiiramni guddaan akka dhufuu danda'u ni beekna. Waan sirriitti tilmaamamaa jechuudha. Agarsiistuu guddaadha jechuudha. Yeroo kana caalu yoo argate hooggansi kun ammoo namni hooggansi kaanis irraa barataa deema waan ta'eef aadaa taa'e waan ta'eef aadaa ta'a warri kaanis irraa fudhatu hooggansi kaanis hooggansa tokko qofa yookiin lama qofa irratti kan rarra'ee miti kaanis irraa baratu aadaa ta'a jechuudha. Hin shaakaluu jechuudha waan kan hojmaata akkasii kan aadaa akkasii kan hin shaakalu kun immoo yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramni guddaan biyya kana keessatti akka dhufuu fi badhaadhinni akka mirkanaa'u agarsiistuu guddaadha jechuudha. Mee daqiiqaa tokko keessatti waan na deebistu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed guddaa yaanaa xiqqaarraa kaanaa waan guddaa hojjannaa jedhan mee kana hojii akkam agarsiisan? Baay'ee gaariidha waan kana egaa akkuma jedhame waan yaadan sana waan jedhan sana qabatamaatti mul'ataa jira jechuudha. Waan xiqqoo waan guddaa yaanna xiqqoo irraa jalqabna bakka guddaa gahuuf yaanna kan jedhame mul'ataa jira jechuudha. Dura yaadatu ture. Maal yaadi sun guddaan. Ammallee yaadi guddaan sun ganaa bira gaamaa bira hin geenye jechuudha. Garuu wanni jalqabame maali? Wanti xiqqoo irraa jalqabame. Masaraa paarkii tokkummaa sana yookiin masaraa biyyaalessaa sana haaromsanii gara paarkii tokkummaatti riinoveet gochuu irraa eegalame affeerra adda taasifame waanuma kireetiviitii jechuun kana kalaqa jechuun kana. Suni maalitti babal'atee pirojektoota daddabalataallee akka hojjetamuuf carraa banee jechuudha. Pirojektoota Inxooxxoo fi Riiversaayid fudhachuu dandeenya.
akkati babal'ataa dhufee sun milkaa'in kun gara xumuraatti deemamee milkaa'inni argamee jira jechuudha. Zeen amma immoo maalatti babal'atee jira? Sanumarraa kaa'amee jechuudha. Gara wanciin ni jira, gorgoraan ni jira. Gabataa biyyaa jedhamee jechuudha. Akkaataa sanaan deemamee almost projektiin kun biyya waliin gahaa deema. Ammas kun ilaa adeemsa jechuudha. Guddata waan guddaa hojjechuutti deemaa jira. Xiqqoorraa eegallee waan gurguddaas hojjechuu deemaa jira. Guddaa jedhamu badhaadhina hunda galeessa ta'e mirkaneessuudhaaf akkaataa kanaan xiqqoorraa eegalamee hojjetamee akka deemamuun sun kunillee proof ta'e jechuudha. Waan jedhan sun lafarratti akkaataa kamiin akka mirkanaa'e nutti agarsiise jechuudha. Kanadha wanni gaba sanaan jiru. Tole obbo Faajjii Caalaa keessummaa qophii kenna qorqortii hadhaa taatee waan waliin turte hedduu si galateeffannaa yeroo biraallee yeroo si yaamne akka nu dhuftu abdii qabnaati taadhaa tanumaan hobbaanyee jirraati keessummaa teennadhaa waan taateef horii bulii deeban galatooma. Galatooma. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota qophii teennata qorqortii hadhaa qophii teennata qorqortii hadhaa waan qorqorre tanumaan hobbaanye qophii biraatii yeroo biraa walitti deebina higasittuu badhaadha kanarra nu tura.